Akkam jirtu barattoota. Egaa kutaa yeroo darbee jalqabne keessatti barnoota saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa boqonnaa 3 waliin jalqabnee gilgaala kana waliin dalagnee dhaabbanne jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu koompaawundoota orgaanikii kan jedhudha jechuudha. Koompaawundoota orgaanikii qoqqoodamiinsa isaanii waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti haayidrookaarboonota kan jedhu waliin ilaalla. Koompaawundoonni orgaanikii gareewwan hedduu tarree hoomologasii jedhamanitti ramadamu. As keessatti koompaawundoota orgaanikii haayidrookaarboonota jedhaman ilaalla jechuudha. Haayidrookaarboononni maal akka isaan ta'an ilaalla. Haayidrookaarboononni egaa koompaawundoota orgaanikii kan kaarboonii fi haayidroojinii qofaa irraa ijaaramanidha. Egaa haayidrookaarboonota kan jennu kun akkuma maqaa isaaniirraa hubachuu dandeenyu haayidroo fi kaarboonota yeroo jedhu haayidroojinootaa fi kaarboonota of keessaa qaba jechuudha. Kunis moolekiyuulonni isaanii kaarboonii fi haayidroojinii qofaa kan of keessaa kan irraa qofa kan ijaaramanidha jechuudha. Elementoota yookiin moolekiyuulota kaarboonii fi haayidroojinii qofaa irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Akkuma maqaa isaaniirraa hubachuu dandeenyu. Egaa haayidrookaarboononni uumamaan madda akka dhubbaa zayitii, gaasii uumamaa, dhagaa cilee keessatti illee ni argamu jechuudha. Haayidrookaarboononni kun koompaawundoonni tarree hoomologasii keessatti argaman foormulaa gooroo fi amaloota keemikaalaa wal fakkaatu qabu. Tarreen hoomologasii haayidrookaarboonota sadan alkiinotaa fi alkaayinootadha jechuudha. Egaa tarree hoomologasii haayidrookaarboonota kana kanneen akka alkeenotaa, alkaayinoota, alkiinota waliin ilaalla jechuudha. Warreen kun haayidrookaarboonota kan jedhamanidha jechuudha. Isaanis kaarboonii fi haayidroojinii qofaarraa kan uumamanidha jechuudha. Moolekiyuulonni isaanii haayidroojinii fi kaarboonii irraa qofa kan uumamanidha jechuudha. Jalqaba irratti alkeenota yeroo ilaallu alkeenonni maalidha? Tarree hoomologasii haayidrookaarboonota keessaa isaan tokko ta'anii foormulaan isaanii immoo CnH2n+2 foormulaan isaanii kanadha jechuudha. Innis C jedhee N'dha. N bakka N kana lakkoofsatu bu'aa jechuudha. Lakkoofsi nuuf kennama. Lakkoofsa sana yeroo bakka buusnu lakkoofsi sun nuuf kennamu sun tokkorraa eegaleedha. Yeroo nu kennamu asitti bakka N kana lakkoofsa buusnee elementii nun argannu yookiin koompaawundii nun argannu maal jedhama? Alkeenota jedhama jechuudha. Foormulaa kana fayyadamuudhaan kan nun argannu. Isaanis kanneen akka iiteenii, miteenii kan jennu bakka lakkoofsa kana jijjiiruudhaan kan nun argannu okteenii, hepteenii bakka lakkoofsa N kana lakkoofsa yeroo gashaa deemnu maqaa elementii argataa deemna jechuudha. As keessatti N lakkoofsa kaarboonii bakka bu'aa jechuudha. Lakkoofsi sunis tokko eegaluuni jechuudha kan inni jalqabu. Fakkeenyaaf N tokko yoo nuuf kenname maal goona? Bakka N kana tokko buusna. Bakka N kanas tokko buusna jechuudha. Bakka N ishee kana tokko yeroo buusnu baay'isuusaa jechuudha. Lama naa jechuun lama baay'isuu naa jechuu wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafiyyuu bakka N kana bakka ishee kana tokko yeroo buusnu kaarboonii tokko ta'a. Haayidroojiniin immoo meeqa ta'a? Bakka N ishee kana tokko yeroo buusnu lama baay'isu tokko lamadha. Ida'uu lama jechuudha. Lama ida'uu lama afurdha. Asitti kaarboonii tokkoo fi haayidroojinii afur qabaanna jechuudha. Innis akka kanatti bakka buusnee yeroo ilaallu kaarboonii tokkoo fi haayidroojinii afur qabaanna jechuudha. Innis alkeenota keessaa tarree alkeenota keessaati maatii alkeenii keessaa isa jalqabaadha jechuudha. Isa jalqabaa fi isa salphaadha jechuudha. Miiteeniin kun kaarboonii tokkoo fi haayidroojinii afur of keessaa qaba jechuudha. Innis maatii alkeenii keessaa isa jalqabaa fi isa salphaa kan ta'e jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Bakka naa kana immoo lama yeroo buusnu maal ta'a? Bakka naa kana lama yeroo buusnu kaarboonii lama arganna. Akkasuma haayidroojiniin immoo bakka naa sana lama yeroo buusnu lama baay'isuu lama ta'a. Lama baay'isuu lamaan afuridha. Ida'uu lama ishee kana meeqa ta'a jechuudha? Afur ida'uu lama ja'a jechuudha. Kanaafiyyuu asitti kaarboonii lamaa fi haayidroojinii ja'a arganna jechuudha. Kun immoo maqaan isaa iiteenii jedhama jechuudha. Isa lammaffaadha. Kun maatii alkeenotaa keessaa isa lammaffaadha jechuudha. Inni jalqabaa miteenii jedhama. Inni lammaffaa iiteenii jedhama jechuudha. Haaluma kanaan yeroo itti fufnu bakka naa sadii yeroo buusnu bakka naa sana sadii yeroo buusnu bakka haayidroojinii immoo
inni ishee kana 3 yeroo goonu 2 baay'isuu 3 6dha. Ida'uu 2 6 da'uu 2 8 ta'a jechuudha. Kaarboonii 3 fi haayidroojinii 8. Akkasuma bakka naa 4 yeroo buusnu kaarboonii 4 arganna. Haayidroojiniin immoo 2 baay'isuu 4 8dha. Ida'uu 2 10 jechuudha. Kaarboonii 4 fi haayidroojinii 4 haayidroojinii 10 argannaa jechuudha. Haala kanaan itti fufnee hojjechuu dandeenya jechuudha alkeenota. Egaa gaaffii kanarraa yeroo ilaallu gabatee armaan gadii foormulaa waliigalaa alkeenii fayyadamuun dhuunfaan guuti jedha. Jalqaba irratti naan tokko nuuf kenname asitti naan tokko yeroo nuuf kennamu yeroo jenne meeqa arganne kaarbanii tokkoo fi haayidroojinii 4 arganne jechuudha. Innis miiteenii ta'a jechuudha. Miiteenii ta'a jechuudha. Kaarbanii tokkoo fi haayidroojinii 4 arganna jechuudha. Isa kanarratti isa lammaffaa irratti naan 2 yoo nuuf kenname bakka naa kana 2 buusna jechuudha. Yeroo 2 buusnu maal goona? Kaarbanii 2 arganna. Haayidroojiniin immoo 2 baay'isuu 2 ida'uu 2 ta'a jechuudha. Bakka naa sana 2 yeroo buusnu 2 ishee kana yeroo buusnu 2 baay'isuu 2 4dha. Ida'uu 2 6 ta'a jechuudha. Kaarbanii 2 fi haayidroojinii 6 iteenii ta'a jechuudha. Naan 2 yoo goone immoo 3 yeroo goone immoo asumarratti akkuma ilaalleerru kaarbaniin 3 haayidroojiniin 8 ta'a jechuudha. Bakka gabaabuma isaatti foormulaa ishee kana fayyadamuudhaan bakka naa sana lakkoofsa jijjiirree yeroo buusnu sadaffaa irratti kaarbanii 3 fi haayidroojinii 8 arganna. Arfaffaa irratti naan sun 4 yoo nuuf kenname kaarbanii 4 fi haayidroojinii 10 arganna jechuudha. Akkasumallee naan 5 yoo nuuf kenname maal goona? Bakka naa kana 5 goona. Kaarbanii 5 qabna jechuudha. Bakka haayidroojinii immoo naa ishee kana 5 yeroo goonu 2 baay'isuu 5dha. 2 baay'isuu 5 10dha. Ida'uu 2 12 haayidroojinii 12 jechuudha. Kaarbanii 5 fi haayidroojinii 12 jedhee itti fufa. Kun baay'isuu qofa waan ta'eef waan biraa waan gaaffii qabu hin jiru waan ta'eef akka kanaan baay'isuudhaan argachuu dandeessu. Kan 8 yeroo hojjenne fakkeenyaaf asitti kaarbaniin 8 ta'a. Kan haayidroojinii immoo yeroo ilaallu 2 baay'isuu 8tiin 16dha. 16 da'uu 2 18 jechuudha. Kaarbanii 8 fi haayidroojinii 18 ta'a jechuudha. Akka kanaan hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu koompaawundoonni miseensonni isaanii wal duraa duubaan walitti aananii jiranii fi kan garaagarummaa gabatee dhaabbataa CH2 yookiin garee miitaayiliinii ta'e qaban hoomologasii yookiin maatii jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti miiteeniidha isheen kuni. Miiteenii irratti CH2 kana yeroo daballu yookiin miitaayiliinii jedhamti jechuudha. Isheen kun miiteeniidha. Isheen kun immoo isheen haayidroojinii 4 qabdu miiteeniidha. Isheen haayidroojinii 2 qabdu immoo miitaayiliinii jedhama jechuudha. Garee miitaayiliinii. Garee miiteenii kanarratti miitaayiliinii yeroo daballu maal arganna jechuudha? Kaarbaniin tokkodha. Asii kaarbooniin tokko jira. Kaarbooniin tokkoo fi kaarbooniin tokko kaarbanii 2 ta'a jechuudha. Kaarbanii 2 arganna. Akkasuma haayidroojinii 2 asii qabna. Haayidroojinii 4 asii qabna. Garee miitaayiliinii kana yeroo itti daballu maal arganna jechuudha? Miiteenitti miitaayiliinii gaafa daballu iteenii argannaa jechuudha. Iteeniidha isheen kuni. Kaarbanii 2 fi haayidroojinii 6 jechuudha. Isheetti immoo ammas kaarbanii garee miitaayiliinii yeroo daballu kaarbanii 3 fi haayidroojinii 8 argannaa jechuudha. Akkasuma kaarbanii 3 qabu kanatti ammas garee miitaayiliinii kana yeroo daballu maal arganna? Kaarbanii 4 fi haayidroojinii 10 kan qabu argannaa jechuudha. Kuni egaa gaaffii kanarratti akkuma hojjetaa turre inni jalqabaa kaarbanii 1 fi haayidroojinii 4 achi kaarbanii 2 fi haayidroojinii 6 achi kaarbanii 3 fi haayidroojinii 8 jennee kan itti fufaa turre kuni garaagarummaan isaanii maalidha jechuudha. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru garee miitaayiliinii kanadha jechuudha. Garee miitaayiliinii kana yookiin kaarbanii 1 fi haayidroojinii 2 wal irratti dabalamaa deema jechuudha. Egaa kan kaarbanii miiteenii kanarratti gareen miitaayiliinii yeroo dhaamu alkeenii itti aanu kennaa jechuudha yookiin iteenii kennaa jechuudha. Kan asirratti argataa turre asitti naan 3 yoo nuuf kenname kaarbanii 3 fi haayidroojinii 8 qaba jennee gareen miitaayiliinii yeroo itti dabalamu kan naa 4 nuuf kennaa jechuudha. Kan naa 4 nuuf kennaa
akka kanaan itti fufaa jechuudha. Adeemsi kunis maal jedhama? Maatii alkeenii horachaa adeemuudha. Kan itti aanu alkiinota jechuudha. Alkiinota waliin ilaallaa. Alkiinota jalatti alkiinonni tarree wal agarsiisa lammaffaa haayidrookaarboonotaati. Foormulaan moolekiyulaa isaanii immoo maalidha? CnH2n. CnH2n. Kana jechuun asitti alkeenota irratti yeroo ilaalle ida'uu lamaa qabdi ture isheen kun. Asitti ida'uu lamaa qabdi. Ida'uu lamaa qabdi ture alkeenonni. Ishee alkiinota kanarratti immoo ida'uun lamaa sun hin jiru jechuudha. Inni kaan akkuma jirutti ta'e ida'uun lamaa sun irraa hir'ateera jechuudha. Yookiin haayidroojiniin lama irraa hir'ateera jechuudha. Kanaafiyyuu naansa meeqarraa ka'a? Naan 2, 3, 4 irraa ka'a jechuudha. Kan alkeenota meeqa jenneerra? Tokkorraa jalqaba jennee turre. Kan alkiinotaa kun immoo 2 irraa jalqaba jechuudha. Fakkeenyaaf naan yeroo 2 nuu kennamu maal goona? Kaarbanii 2 arganna. Naa kan 2 bakka yeroo buusnu naa ishee kanatti 2 yoo goonu immoo 2/2 4dha. Kaarbanii 2 haayidroojinii 4 jenna jechuudha. Naan 3 yoo nuu kennamu immoo kaarbanii 3 haayidroojinii 6 jechuudha. 2/3 6 waan ta'uuf. Akkasumallee kaarbaniin bakka naa sana 4 yoo buusnu kaarbanii 4 haayidroojinii 8. 5 yoo buusnu kaarbanii 5 haayidroojinii 10. Kana jechuun maal jechuudha? Alkiinota keessatti baay'inni kaarbanii fi haayidroojinii kan inni dabalaa deemu dachaadhaanidha jechuudha. Dachaadhaan dabalaa deema. Kaarbaniin 5 yoo ta'e haayidroojiniin 10 ta'a jechuudha. Kaarbaniin 50 yoo ta'e haayidroojiniin 100 ta'a jechuudha. Dachaadhaan dabalaa deema. Lakkoofsi atoomotaa kun kan haayidroojinii atoomota haayidroojinii kan atoomota kaarboonii achi keessa jiraniitiin dachaatiin caala jechuudha. Atoomiin haayidroojinii atoomii kaarbooniidhaan dachaadhaan caala jechuudha. Miseensi alkiinota inni jalqabaa fi inni salphaan kaarbanii 2 fi haayidroojinii 4 of keessaa kan qabudha. Innis iitiinii jedhama jechuudha. Iitiiniidha. Isa jalqabaa wajjin akka kan alkeenii wajjin akkasiin hin dogoggorsine. Alkeenii jalatti maal jennee? Inni kan alkeenii iteenii jenna jechuudha. Iteeniidha. Iteenii jedhama. Kan alkiinota kanaa immoo itiinii jedhama jechuudha. Itiinii jedhama. Iteenii yookiin iteeniin kan alkeeniidha. Itiiniin immoo kan alkiiniidha jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Atoomota haayidroojinii, atoomota kaarbanii 2 fi atoomota haayidroojinii 4 of keessaa qabata jechuudha. Itiiniin kuni gilgala kanarratti yeroo ilaallu, gilgala kanarratti maatii alkiinii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Naan 2 yeroo nuuf kennamu maal ta'a jechuudha? Naan asitti bakka kana foormulaa ishee kana fayyadamnee yeroo hojjennu naan 2 yeroo kennamu kaarbanii 2 fi haayidroojinii 4 ta'a jechuudha. Naa ishee kana 2/2 waan taatuufi dachaadhaan dabalaa waan deemuuf salphaatti hojjennee fixuu dandeenya jechuudha. Naan 2 yoo ta'u kaarbanii 2 fi haayidroojinii 4 arganna jechuudha. Kaarbanii 2 fi haayidroojinii 4 bifa kanaan kaarbanii 2 fi haayidroojinii 4 jennee bifa kanaan barreessuu dandeenya. Naan 3 yoo nuuf kenname kaarbanii 3 fi haayidroojinii 6 jechuudha. Baay'isuu 2 kan haayidroojinii baay'isuu 2 goonee salphaatti arganna jechuudha. Kan naan 4 yoo nuuf kenname kaarbaniin 4 haayidroojiniin 8 ta'a jechuudha. Naan 5 nuuf kenname kaarbaniin 5 haayidroojiniin 10. Dachaadhaan dabalaa deemnaa jechuudha kan haayidroojinii. Kaarbaniin 6 yoo nuuf kenname haayidroojiniin immoo 6/2 12. Akkasuma naan 7 yoo nuuf kenname kaarbaniin 7dha. Haayidroojiniin immoo dachaa isaatiin 14 ta'a jechuudha. Kaarbaniin 8 yoo nuuf kenname immoo naan 8 yoo nuuf kenname kaarbaniin keenya 8 ta'a. Dachaa isaa ta'a jechuudha. Haayidroojiniin immoo meeqa ta'a? 16 jechuudha. Kaarbanii 8 fi haayidroojinii 16 ta'a jechuudha. Bifa kanaan salphaatti hojjechuu dandeenya. Asitti baay'inni isaanii dachaadhaan dabalaa deema jechuudha. Baay'inni kan kaarbanii fi haayidroojinii dachaadhaan dabalaa deema jechuudha. Kan itti aanu alkaayinootadha.
alkeenotaa fi alkiinota ilaalleerra. Amma immoo alkiinota ilaallaa jechuudha. Alkiinonni tarree hoomologaasii haayidrookaarboonotaa keessaa isa sadaffaadha jechuudha. Isaanis foormulaan isaanii maal jedhama? CnH2n-2 dha. Inni kun immoo ishee jalqaba alkiinota ilaalle sanarratti hir'isuu ta'a jechuudha. Haayidroojiniin lamatu irraa ta'a jechuudha. Asitti kan alkeenotaa maal jenne? Ida'uu lamaa dhumarratti qabdi turte. Kan alkiinotaa immoo ida'uu lamaa sanatu irra hin jiru. Ida'uun lamaa sun irra hin jiru. Kaarban N, haayidroojin 2N dha. Asitti alkaayinota bira yeroo dhufnu immoo hir'isuu lama of keessaa qabdi jechuudha. CnH2n-2 dha. Asitti immoo naan meeqarraa jalqaba jechuudha? Kan akka kan alkiinotaa lamarraa jalqaba jechuudha. 2, 3, 4 jedhee itti fufaa jechuudha. Fakkeenyaaf naan 2 yoo ta'e kaarbaniin keenya 2 dha. Haayidroojiniin keenya immoo meeqa ta'a? Bakka naa kana 2 yoo buusnu 2/2 4 dha. Hir'isuu lamaa kana meeqa ta'a jechuudha? 4 hir'isuu 2 2. Innis meeqa arganna jechuudha? Kaarbanii 2 fi haayidroojinii 2 arganna jechuudha. Kaarbaniin 2 fi haayidroojinii 2 arganna jechuudha. Naan 3 yoo ta'e immoo bakka naa kana 3 yeroo buusnu kaarbanii 3 arganna. Haayidroojiniin immoo meeqadha? Bakka naa kana 3 yeroo buusnu 2/3 6 dha. Hir'isuun lamni kun waan jirtuuf yeroo 6 irraa 2 hir'isnu 4. Innis meeqa ta'a? Kaarbanii 3 haayidroojinii 4 ta'a jechuudha. Akkasuma bakka naa 5 yeroo buusnee ilaallu bakka naa kana 5 yeroo buusnu kaarbanii 5 arganna. Haayidroojiniin immoo 2/5 10 dha. Hir'isuu 2 8 dha jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf egaa alkaayinota kana keessatti miseensi alkaayinotaa inni jalqabaa maalidha? Itaayinii yookiin asitaayilinii jedhama jechuudha. Inni jalqabaa kaarbanii 2 fi haayidroojinii 2 kan of keessatti qabatu yoo ta'u, itaayinii yookiin asitaayilinii jedhamee waamamuu danda'a jechuudha. Egaa gaaffii gilgaala keessan irra jiru kana yeroo ilaallu naan 4 yeroo nuuf kennamu maal ta'a jechuudha? Foormulaa asirratti ilaalle kanarratti naan bakka naa 4 buusnee yeroo ilaallu kaarbanii 4 arganna. Haayidroojiniin immoo meeqadha? Bakka naa ishee kana 2 buusna. 4 yeroo buusnu 2/4 meeqadha? 8. 8 hir'isuu 2 ta'a jechuudha. 8 hir'isuun 2 meeqadha? 8 hir'isuu 2 6 jechuudha. Asitti meeqa arganna jechuudha? Kaarbanii 4 fi haayidroojinii 6 arganne jechuudha. Kan barra jiru naa 5 nuuf kenne. Bakka naa kana 5 yeroo buusnu kaarbanii 5 arganna. Haayidroojinii immoo meeqa arganna? Bakka naa 5 yeroo buusnu 2/5 10 dha. Hir'isuu 2 8 ta'a jechuudha. Haayidroojinii 8 arganna jechuudha. Kaarbanii 5 fi haayidroojinii 8 arganna jechuudha. Bakka naa 6 yeroo buusnu immoo meeqa arganna? Kaarbanii 6 fi haayidroojiniin immoo 2/6 meeqadha? 12. 12 hir'isuu 2 10 jechuudha. Kanaafiyyuu kaarbanii 6 fi haayidroojinii 10 jennee argachuu dandeenya. Kan torbaallee akkasumaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa kan itti aanu gilgaala 3.5 irratti kan bakka hin xumuramiin hafe kanatti guutu jira. Innis foormulaa waliigalaa alkeenii ishee kanadha. Isheenis CnH2n+2 dha. Isheen kun immoo +2 sana dhiistee ofirraa hin qabdu. Isheen kun immoo bakka +2 sana -2 taati jechuudha alkaayinii biratti immoo. Kanaafiyyuu baay'ina lakkoofsa kaarboonii 6 yeroo nuuf kennu bakka naa kana 6 buusna jechuudha. Bakka naa kana 6 yeroo buusnu kaarbanii 6 nuuf kennama jechuudha. Bakka haayidroojinii immoo bakka naa kana yeroo 6 buusnu 2/6 12 ida'uu 2 14 kaarbanii 6 haayidroojinii 14 ta'a jechuudha bakka kanatti. Akkasuma kan torbaa yeroo ilaallu kaarbaniin 7 yoo ta'u haayidroojiniin immoo meeqadha? Bakka naa kana 7 yeroo buusnu 2/7 14 ida'uu 2 16 jechuudha. Kaarbanii 16tu nu ta'a. Haayidroojinii 16 jechuudha. Kaarbanii 7 fi haayidroojinii 16 jechuudha. Akkasuma kan 8 isin immoo hojjedha. Foormulaa kan alkiinii yeroo ilaallu bakka kaarbanii 6 yeroo goonu bakka naa kaarbanii 6 fi haayidroojiniin immoo
alkiinii irratti haayidroojiniin dachaa kaarbanii ta'a jenneerra. Kanaafiyyuu 2 baay'isuu naa jechuudha. 2 baay'isuu 6 12 jechuudha. Kaarbanii 6 haayidroojinii 12 kan 7 haayidroojinii 7 kaarbanii 7 haayidroojinii 14 kan 8 kaarbanii 8 haayidroojinii 16 ta'a jechuudha. Kan alkaayinii irratti immoo yeroo ilaallu -2 ofirraa qaba. Kanaafiyyuu kaarbaniin 6 yeroo nuuf kenname kaarbanii bakka 6 yeroo buusnu kaarbanii 6 arganna. Bakka haayidroojinii immoo 2 yeroo jedhu 2 baay'isuu naadha. Naan immoo 6 nuuf kenname 2 baay'isuu 6 12 hir'isuu 2 10 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kaarbanii 6 haayidroojinii 10 godhannaa jechuudha asitti. Kan 7 yeroo ilaallu kaarbanii 7 jennee haayidroojinii immoo meeqadha? 2 baay'isuu 7 14 hir'isuu 2 14 hir'isuu 2 12 kaarbanii 7 haayidroojinii 12 jechuudha. Kan 8 isin hojjedhaa. Deebisaa koomentii irra kaa'aa. Egaa kutaa itti aanutti haayidrookaarboonota moggaasuu kan jedhu kan waliin ilaalludha. Bal'inaan akkamittiin akka isaan moggaafaman waliin ilaalla jechuudha. Warreen akka kanaa miteenii, iteenii, heepteenii, pirooppeenii, buuteenii warra jedhaman kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkamittiin akka isaan moggaafamanii. Egaa chaanaaliin kun kan isinitti tole yoo ta'e chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasuma viidiyoolee adda addaa kanneen akka lammummaa, saayinsii waliigalaa fi herregallee kan isinii hojjennee isiniif gadhiisneerru waan ta'eef chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun viidiyoowwan kan kutaa 8 yeroo gadhiifnu akka isin qaqqaban gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qoodaa barattoota baay'ee biraan geessisaa. Akkasumas gara fuulduraatti qormaata ministirii irratti illee gaaffiilee qormaata ministirii baroota darbanii kan bal'inaan waliin ilaallu viidiyoo akka kanatti hojjennee kan isiniif gadhiisnu waan ta'eef yeroo gadhiifamutti akka isiniif qaqqabuuf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yaada adda addaa qabdaniif illee koomentii irratti akkasuma gosa saabjektoota adda addaa kan akka isiniif hojjetamu barbaadan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Galatoomaa.